Dr. Kabajat Artistis Cari Bilal Barnota Ammas Barnota Kana ta'uu qabaa hayyuun Oromootaa osuma jiruutu addunyaa kanarra deeman jechuudha. Kanaaf barnoonni qulfii waa hundaati. Barnoonni qulfii guddinaati. Barnoonni qulfii jijjiiramaati. Barnoonni amala namaatis ni jijjiira. Isa barateetu xayyaara tolcha. Isa baratee xayyaara tolfame sanillee samii keessa barsiisa. Isa barateetu dooniillee tolcha. Markabaas tolcha. Markaba sanillee ofa jechuudha. Isa barateetu fooqiilee garagaraatiif ijaara. Isa barateetu isa dhukkubsatellee garaas baqeessee dhoosee wallaana rabbii gaditti jechuudha. Kanaaf namni barate kabaja qaba, namni barates ulfina qaba. Akka Oromoottis akka biyyaattis saba baratee fi biyya barateetu guddina saffisiisaa fi amansiisaa jaamusan bira kan nama geessu barnoota. Kanaaf hawaasni adda tuulaa waan hin jechuu barbaadu biyya ilmaan Aadam tuulaati. Biyya amantaanis beekamtu amantaa isaaniitiin hangafataati. Barnoota addunyaa kanaanis hangafa keessa taatuun barbaadaa jechuudha. Muuxannootti qabdanii, naamusa qabdanii, kabaja qabdanii, ulfina qabdanii abbaan keenya rabbi bi rahmata haa godhuu fi jannatul firdawsii rabbi isaa qadaniisu waan nu dhaame qaba. Barnoota amantaa irrattis addunyaa irrattis waan nu dhaame qaba jechuudha. Kana lameen gaafa milkoofne biyya teenya illee jijjiiruu dandeenya. Yoo kanaan goomne amantiinis barnoota addunyaatiinis yoo galma geenye waa'ee saba keenyaatti haasa'uu dandeenya, waa'ee araddaa tuulaa ganda tuulaa kanallee haasa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf barnoonni hundee guddinaa ta'ee geenne investimentii caalu barnoota irratti invest godhu. Manni barnoota dhaloota qubee investimentii guddaa hawaasa ittiin jijjiiru meeshaa jijjiiramaa keessaa takka isa san qabatee jijjiirama kana fidaa deemu jiran. Har'a guyyaan isin argu ilmaan Sheekh Aadam Tuulaa fi obboleeyyan keenya babbareeddanii daa'imman kana fakkaatu sadarkaa kanaan geessanii dhaloonni as keessaa beeku. Dhaloonni Sheekh Aadam Tuulaa ta'e mana barnootaa akkanaa ijaaree gaafa daa'imman kana eebbisu caalaa wanni nama gammachiisu kan jiru baga gammaddanii baga waliin gammanneen isin jechuu barbaadan. Fakkeenyummaa keessan kan amantaa irrattis kana irrattis dabaluu danda'u qaba. Ni fiddan jijjiirama gama lachuuttuu ni fiddan. Naamusni keessan haawwan keenyaas abbootiin keenyaas dargaggoonni keenyaas daa'imman barattoonni keenyaas keessa jiranis fuula keessanirraa wayiitu dubbifama. Fuula keessanirraa wayiitu qarama. Nuti barnoota lachiituun tokkoffaani taanaa waan jedhamutu sirraa mul'ata jechuudha. Ni taatan moo taatan? Warra ta'u rabbi sinaa godhu. Faana sheekticha keenya warra hordofee barnoota lachiituun milkaa'u rabbi sinaa godhu. Ni milkooytanii nama hedduu as keessaa baasaa deemu jettanii agarsiiftuun immoo manni barnootaa kun agarsiiftuudha. Manneen barnootaa kana malees manneen barnootaa hedduu araddaa sana keessaa qabna. Kan mootummaatis ni jira. Kan dhuunfaatis ni jiranii. Gama lachuutu nurra dalagaa deemnaa jechuudha. Abbaan qabeenyaa barnoota irratti investimentii godhaa deema. Mootummaanis dhaabbilee barnootaa kallattii garaagaraatiin babal'isaa deema. Mana barnoota bultii addaa kallattii garaagaraatiin ijaaramaa jira. Ifni boruu ijaaramaa jira. Sadarkaan takkaffaa fi sadarkaan lammaffaatis ijaaramu jira. Manneen barnoota dhuunfaa abbootiin qabeenyaa keenyaas babal'isanii kan mootummaa cinatti dorgommii keessa seenuudhaaf qophiin isaan godhaa jiran kun baay'ee abdachiisaa fi jajjabeessaa waan ta'eef manni barnootaa dhaloota qubee kanumaan jabaateetti fufuu qabaan jaa jajjabaadhaa guuta kanaa jajjabeessaa. Barumsa kanaatis dargaggeessaa fi dubartoonni qoree taatanii as keessa jirtanis qaamonni garaagaraa irraa dhuftan keessummoota keenya hedduun beekne Abubakar Musaatis ni jiran fakkaata warri OBNs dhufanii jiranii isaanillee naa galatoomfadhaa warraan hin beeknes dhiifamaan gaafachuu barbaada. Warra seenaa qabsoo Oromoo keessatti baruu barsiisuu wajjin wal qabatee miidiyaalee garaagaraa keessa yeroo garaagaraatti gaafa rakkoo san ta'anii obbo Maharaaliitiis waan garaagaraa qabsoo Oromootiif tinnisaa turan hundinuu namoonni gurguddaatu as keessa jira guuta gara deebi'aa isaanii naa galatoomfadhaa. Araddaa tanaa fi miti aanaa fi miti akkuma jee fuuldura bu'aa mana barnootaa jee Harargee fi miti Oromiyaa fi miti Itoophiyaa fi miti gaanfa Afrikaatiifis ni geessanii ni geenya akka aanaattis ni ceena jabaadhaa hamileen keessan kaarraa nutti tolee jira ulfaadhaa galatoomaa kanumaan isin jechuu barbaada qophii akkanaa qopheessanii nuwaamuu keessanii maqaa kiyyaa fi maqaa waajjira barnootaa aanaa Kompolchaatiin akkasuma ammas bakka horee keenya bakka bu'ee paartii keenyaa fi bulchaa keenyaas bakka bu'ee
maqaa waajjira bulchiinsaa Kombolchaatiin irra deebinee galatoomaa jajjabaadhaa waliin dalagaa kan mootummaatiif kan dhufaatti isin jechuu barbaada galatoomaa ulfaadha.